Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Appe. Alhamdulillah yani naga kooti nageenyi fi kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maratti nagahu. Daawwattoota kiyya namoonni jawwaala haarawa jawwaala bareedaa bitachuu barbaadan akkasuma jawwaala bareedaa bitanii maatii keessaniif erguu barbaadan har'aan tanaa jawwaala haarawa bareedaa modeela haarawa bara 2022 keessa ba'e A53 isiniif qabadhee dhufeetan jedhaa viidiyoo har'aa kana keessatti jawwaala haarawa A53 kana waliin ilaalla. Hayyee daawwattoota kiyyaa namoonni YouTube chaanaala keenya faarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagantanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama hunda dursa dafee akka simbira ga'uuf mallattoo notification tana click itti godhaadha achi booda all fayyadamuun irra kaayadhaadha. Viidiyoo dabalataa argachuudhaaf bakka viidiyoo jokona dhaati barumsa hedduutu jira irraa baradha. Hayyee daawwattoota kiyyaa jawwaala kana akkuma asirratti argaa jirtan jawwaala haarawaa jawwaala modeela haarawaa jechuudha jawwaala bareedaadha jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jawwaalli kun jawwaala guddallee miti jechuudha jawwaala namatti harkatti namatti guddatee nama rakkisullee miti jechuudha jawwaala bareedaa ta'edha jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa jawwaala kun akkuma asirratti argaa jirtan jawwaalli dizaayina ajaa'ibaa dizaayina bareedaadhaan jechuudha kan ijaarame. Ulfinni jawwaala kanaa giraama 189 jechuudha jawwaala namatti ulfaatee nama rakkisullee miti jechuudha. Jawwaalli jawwaala ajaa'ibaati. Asjalatti akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha shari'aa gama gadiitiin nyaata jechuudha akka jawwaala kaanii bukkeedhaan yookiin matarraan nyaatu jechuudha gama jalaatiin kan nyaatu jawwaalli kun shari'aa lama nyaata jechuudha zaakiraa wajjin ammoo shari'aa takka nyaata jechuudha zaakiraa malee shari'aa lama kan nyaatu jechuudha isin gale akkasuma humni shabakaa isaadhaa 4G osoo hin taane 5G dha jechuudha shabakaan isallee haalaan bareedaadha. Kaameraan jawwaala kanaadha akkuma asirratti argaa jirtan jawwaalli kaameraa 4 qaba jechuudha kaameraan isallee haalaan bareedaadha jechuudha. Kaameraan afurii takka ishii ibsaati jechuudha. Kaameraan isaa kaameraa ajaa'ibaa kaameraa namatti tolu qaba jechuudha. Waan garagaraadhaa sawwaruudhaaf akkasuma suuraalee garagaraadhaa viidiyoolee garagaraadhaa sawwaruufillee jechuudha jawwaalli kaameraa ajaa'ibaa ofirraa qaba jechuudha. Akkasuma qulqullina olaanaa taheen waan sawwaruu barbaachisan yookiin waan qarrasuu barbaachisan jechuudha sirriitti bifa HD taheen isiniif qarrasa yookiin isiniif sawwara jechuudha. Jawwaalli viidiyoo garagaraadhaa sawwaruudhaaf jechuudha hanga 4K isiniif sawwaruu danda'a jechuudha isin galee jawwaalli jawwaala ajaa'ibaati. Akkasuma jawwaala kana basmaa quba keessaniitiin qollofachuu dandeessan jechuudha jawwaalli basmaa quballee ofirraa qaba jechuudha. Basmaa quba keessaniitiin malee hin banamu jechuudha namni biroolleen isin duuba jawwaala keessan kana banuu hin danda'u jechuudha. Basmaa quba keessaniitiin qolloftanii jawwaala keessan akka namni banuu hin dandeenyetti itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ammallee jawwaala kanarraa waan ajaa'iba keessaa jechuudha jawwaala kana bishaanillee hin seenu jechuudha isin galee yoo akka tasallee isin harkaa bishaan keessa lafa dha'ee jechuudha waan nama yaaddessu tokkollee hin jiru jechuudha isin galee yoo akkanumattuu dhixxan jechuudha yookiin harka bishaaniitiin yookiin bishaan keessa isin harkaa lafa dha'ee jechuudha waan tokkollee rakkoo hin qabu jechuudha bishaan hin seenu jechuudha gubumarra dhangala'aa malee waan tokko dhiqumaa yoo barbaadan dhiquu dandeessan jechuudha isin galee maaliif bishaan isa hin seenu jechuudha isin galee yoo isin harkaallee bishaan keessa lafa dha'ee wanni isin yaaddeessu tokkollee hin jiru jechuudha bishaanillee hin seenu jawwaala ajaa'ibaati jechuudha waan nama ajaa'ibu jawwaala hedduu namatti toludha. Egaa daawwattoota kiyyaa jawwaalli kun jawwaala boru storoojiin isallee guutee isin eeshuu miti yookiin guuta jedhee isin jeequllee miti jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan tokko geegaa 128 asirratti immoo geegaa 256 jechuudha. Jawwaalli kun bifa lamaan dhufe. Bifa lama yeroo isin jiru jawwaalli tokkuma garuu keessi isaadhaa jechuudha. Storoojiin isaadhaa geegaan isaadhaa xiqqoo wal caala jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan kun geegaa 228 asirratti immoo geegaa 256 jechuudha isin galee garuu akkuma geegaan isaadhaa wal caalu jechuudha gatiin isallee xiqqoo wal caala haa ta'u malee jawwaalli garuu dalagaan isaa keessi isaadhaa wanni hundi isaadhaa tokkuma geegaa qofaadhaa wal caala jechuudha isin galee asirratti wanni adda baafachuu qabdan jechuudha geegamaa wal caala malee jawwaalli isuma jechuudha isin galee gatiin isaadhaa inni geegaa 228 kun riyaala Saudi Arabiyaadha riyaala 1500 jechuudha gatiin itti gurguramu jechuudha. Inni immoo geegaa 256 kun jechuudha gatiin isaadha riyaala Saudi 1700 jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee. Maalli yoo dhattanis kanumaan bittanii jechuudha. Gatiin isaadha kana jawwaalli kun jawwaala hedduu bareedaa ta'edha jechuudha. Looniin jawwaala kanaa loonii 4 tahee dhufe jechuudha isin galee loonni isaadhaa loon isinitti tole yaani gurraacha barbaadan dahabii barbaadan kan barbaadan bitatan jechuudha meema loonii isaadhaa isinitti agarsiisuti tokko looniin kana tokko immoo haala kanaan gurraacha
daha kun immoo dahabiidha jechuudha akkuma asirratti argattanii kun immoo adiidha jechuudha akkuma asirratti argattanii jechuudha isin galee loon isinitti tolee kan jaalattan bitachuu dandeessan jechuudha isin. Humni battaariyaa isaadhaa hoo akkam jettanii yoo na gaafatan jechuudha humni battaariyaa isaadhaa 5,000 jechuudha. Egaa yeroo tokko fuulii gootanii jechuudha sa'aatii 12 yookiin guyyaa tokko isin hin yaaddeessu jechuudha. Egaa yeroo tokko fuulii godhatanii jechuudha waan barbaadan laaltanii guyyaan tokko isiniif oola jechuudha. So yeroo tokko shahanarra hin kaahin yookiin yeroo tokko shahanaan isin jalaa hin dhumin jechuudha. Gama battaariyaatiin isin hin yaaddeessu jechuudha wanni tokkollee jechuudha jawwaala ajaa'ibaati. Akkasuma yeroo chaarjarra keessan jechuudha chaarjarii isallee dafeet isiniif guutu jechuudha shahanaan isaa wanni tokkollee wanni si yaachisu tokkollee hin jiru jechuudha. Feest jechuudha gama kanaatiin dafee jawwaala guutuudha jechuudha. Chaarjariin isaadhaa dafeet isiniif guutaa garuu dafee isin jalaa hin fitu yookiin isin jalaa hin dhumu jechuudha chaarjariin isaadhaa jechuudha. Shahanaa isaadhaa wanni nama yaachisu tokkollee hin jiru jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa egaa jawwaalli A53 kana fakkaatu ture jechuudha. Isin jawwaala bitachuu barbaadan akkasuma jawwaala isinitti tole. Akkasuma gaafii garagaraadha yoo qabaatan komentii jalatti nu barreessadha. Akkasuma jawwaala kanarraas waan jaalattan waan jibbitan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa jechuudha. Jawwaalli akkuma silatti waliin ilaalle kana fakkaatu ture jechuudha. Kanaafuu isin jawwaala bitachuu barbaadan komentii jalatti nu barreessadha. Nu immoo komentii keessan ilaallee isiniif deebifna. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.